Harka fuunee akkam jirtu? Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii aan gammachiisu mataati. Egaa Duddusee TV irraa jetteen jalqabeera. Sagantaa jettee kana baay'een keessan akkasiin jaallattanii oduuf odeeffannoo baay'een qaba. Kaanii koomantii irratti yaada keessan nu ibsaa jirtu, kaan nu bilbilaa jirtu, kaan immoo baay'ee kan namatti tolu bilbiltanii yeroo nu argitan jettee jaallanneerraa. Mata duree gaariidha, yaada gaariidha, jabaadhuutti fufii oduuf odeeffannoo qabdu nuuf fidii nuunis irratti mari'annaa, nuunis immoo irratti hirmaannaa jettanii yaada nu kaasaa jirtu baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna. Nagaa irra deddeebinee isin gaafanna kanneen nagaa taatan Waaqayyo nagaa isiniif kenne adaraa keessan ani nagaa kootii baga nagaa taatanii jedhaatii nu barreessa. Nagaa wal gaafanname karaadhuma kanallee kallattii kan biraa yoo dhiiftanii yoo nu bilbiluu dhiiftanii koomantiidhaan nagaa nu gaafadha. Akkuma yeroo kaanii egaa yeroo nu mijatutti haala garaagaraa keessatti mata dureewwan hin barbaachisu jennu isin fayyadu jennu qabanneetu isiniif dhiyaannaa torbeewwan dabarsine kana keessatti mata dureewwan sooshaal miidiyaa kanarraa adeeman baay'eedha. Danuudha. Isa kamiin itti buunaa isa kamiin dhiifnaa baay'eedha jara keenya. Garuu har'a wantoota jiran keessaati taateema torbee darbe ta'e kana taateewwan lamaan tokkoon isinitti hima. Achi booddee immoo beeksisatu jira har'a baay'inaanii beeksisa jiru isinitti miidhan isaarraa gabaabsee tan xumura kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa kooti anaa wajjin akkuma yeroo kaanii haraas abdiis dhaggaa'ee jira. As istuudiyoo Buddusee TV magaalaa Finfinneetti argamu irraatii nagaa keenya isiniif dhiyeessina. Biyya kam teessanii haala kam keessa teessanii akka nu daawwachaa jirtan yoo nu barreessitan baay'ee nutti tola. Lakkoofsi bilbilaa keenya asirra jira. Bilbilaa baay'ee isinitti lakkaa'u. Yaada kana qabnaa dogoggoraa jirta waan sirrii hojjetaa jirtaa nuun jedha. Jajjabeessaa malee eenyuuf isinumaaf dhamaana. Fayyaataa gara sagantaa keenya har'aattan darba. Egaa torbee dabarsine kana keessa taateewwan ta'an keessaatii taateewwan garaagaraa jiru. Baay'ee kan isin dhibu. Kitaabni tokko eebbifameera torbee dabarsine kana keessa kitaabni eebbifame kun immoo galma ga'uuf mata duree jedhamu kitaaba barraa'edha. Kitaabni kun seera keessa deebii boqonnaa 29 lakkoofsa 4 bu'uureffateetu kan inni barreeffame naan jedhee barreessaan kitaaba kanaa. Baay'ee kan isin dhibu namni kitaaba kana barreesse hamma ammaatti baay'een keessan beektu kitaaba isaa dubbistaniittu baay'ee isa jaallattu. Marsaalee hawaasaa irratti isaa argitu chaanaliiwwan kallattii adda addaatiin dhufee isin barsiisaa isin gorsaa yaadota qabu isinii qoodaa oola. Jiruunsaa jireenyi isaa barreessuudhumadha. Kitaabuma hiikuudhumadha. Amma immoo keessa ba'eeyyuu maxxansaa jira. Baay'een keessan naxxanii kitaaba biratti maxxansitaniittu ammas namoonni kitaaba maxxansuuf yaada qabdan akkasiin isa barbaadan isinitti hima. Eenyu jechaa jirtu maal beektu nama kana? Barreessaa Eebbisaa Baay'isaati. Kitaaba maal jedhu barreesse? Galma ga'uuf. Galma ga'uuf. Waa'ee Eebbisaa egaa beektu gatii ta'eef waan baay'ee isinitti himu. Yeroo hundumaa argitu sagantoon humti nama dhuunfaa eebbi kitaabaa eebbi faarfannaa mata dureen addaa tokko jiraannaan ofiisaarra darbee namoota baay'eedhaaf waltajjii uumee isaaniin tajaajilaa tumsaa oola. Kanarraa kan hafe hamma ammaatti kan maqaan isaa irratti barreeffame barreessaa Eebbisaa Baay'isaa jedhame jechuudha. Kitaaba 57 gara kanaa maxxansiiseera Eebbisaan. Isaan kana keessaatti walakkaa ol yaada beekumsa muuxannoo dandeettii qorannoo isaa barreessee dhiyeesse. Isaan kaan immoo afaan kan biraarraa akka inni hiikee hundumti keessan beektu. Mee qabiyyee kitaaba kanaa jedhee kan inni natti hime kitaaba kana dhugaadhaan isin arganne. Kitaabni kun sababa barreeffameef qaba isinittan hima. Kitaaba kana qabiyyee isaan isinitti hima. Qabiyyeen isaa kan inni bu'uureffate seera keessa deebii boqonnaa 29 lakkoofsa 4 irrattidha. Kutaan sun akkasidha baay'ee kan isin dhibu. Waaqayyo garuu qalbii hubatu ija argu gurra dhaga'u hamma har'aatti iyyuu isiniif hin kennine jedheedha. Kun abaarsa guddaadha. Hamma har'aatti iyyuu isiniif hin kennine jedha. Egaa nuun qalbii hubatu ija argu gurra dhaga'u argachuudhaaf maal gochuu qabna? Isa kana hin qabnu taanaan immoo galma ga'uu hin dandeenyu. Galma hin geenyu taanaan immoo ofumaa wixxifanna. Achuma naannoofna achuma deemna. Kanaafiyyuu galma ga'uudhaaf gurri keenya dhaga'uu qaba. Iji keenya arguu qaba. Qalbiin keenya immoo isa harkisa dhagee kana hubachuu qaba. Waaqayyo isa kana nuuf haa kennu. Baay'ee kan isin dhibu macaafa Iyyoob boqonnaa 38-37 natti fakkaata. Guchiiniidha. Yeroo miila ol fudhattee fiigdu fardaaf abbaa fardaatti hin kolfitiidha.
Garuu hanqaaquu ishee hanqaaqxee iddootti hanqaaqxee yaadattu jedhu. Bineensi kan biraan dhufee akka nyaatus quban qabdudha. Ani Waaqayyo utuun qalbii hin kenniniifan hafeedha. Baay'ee na dhiba kutaan sun. Namoonni tokko tokko qalbii hin qaban. Namoonni tokko tokko waan isin dhaga'an fakkaata dhaga'an jireedhu garuu hin dhaga'an. Namoonni tokko tokko hin ilaalu garuu hin argani. Waan Waaqayyo nu godhaa jiru, waan Waaqayyo keessa nu baasaa jiru, nu gargaaraa jiru argaa jirraa laata? Kitaabni kun waan baay'ee nutti hima, waan baay'ee nu gorsa. Torbee darbee kana oduun dhaga'e yookaan immoo haasaan dhaga'e jecha ani dhaga'e kana keessaati. Baay'ee nama jiraachuu Waaqayyoon argee jedhee haasa'u tokkotu akkas jedhe. Miindaan koo qarshii 15,000 jedhe. Isinitti haa mul'atu. Kaashiin harka isaarra ga'u jechuudha. Baasiin koo guyyaa 1,000 jedhe. Namichi kun Waaqayyoon hin agarre taanaan eenyutu Waaqayyoon arga? Akkamitti akka inni jiraataa jiru? Maaliin akka inni jiraataa jiru? Tarii baay'een keessanis mata duree kanan qooddattu jedhee yaada. Wanti akka nu Waaqayyoon arginu godhu, qalbiin keenya, yaadi keenya, gurri keenya nu gargaaru isaa akka nu hubannu godhu Waaqayyoo nuuf haa kennu isiniin jechuu barbaada. Kitaabi kun egaa amma manoota kitaaba afaan Oromoo spirituaalii gurguran kanneen garaagaraa keessatti hin raabsama. Yoo argitan bitadhaatii dubbisaa. Torbee dabarsinee kana keessatti haateen ta'e inni guddaan isa kana. Eessatti eebbifame yoo jettan Beeteel Gullallee mooraa Beeteel mana barumsaa keessatti eebbifame kitaabi kuni. Sagantaa kanarratti egaa tajaajiltoonni garaagaraa argamanii, namoonni garaagaraa argamanii yeroo dinqii ture, yeroo dinqii dabarsanii. Garuu eebbisaan kitaaba kana yeroo barreessee ofiisaatii immoo eebbisuu haaraa miti. Isaaf kitaaba barreessuun akkuma isiniin jedhe eebbisuunis haaraa miti. Adda kan godhu kitaaba isa kana akkan isiniif kaasus kan godhu waldaa guutuu wangeelaa Saalloo Goraa jedhamu. Saalloo Goraa jedhamu waldaa guutuu wangeelaa as magaalaa Finfinnee naannoo Qaallitti buufata konkolaataa dugda duuba naannoo sanatti argamu tumsuudhaaf. Tajaajila waldaa sanaa tumsuudhaaf haala isaan irra jiran ijaarsa ta'uu danda'a, waldaa sana guddisuu ta'uu danda'a, dhimma lafaa ta'uu danda'a. Waan hundumaatii fi waldaa sana tumsuudhaaf kennaa godhee kenne eebbisaan. Kanaaf isinis waanuma hojjettan irraati yoo qalbii qabdu ta'e, yoo gurri keessan hin dhaga'a ta'e, yoo adaraa keessan garmaa Waaqayyo isinitti agarsiise iji keessan argaa jira ta'e tajaajiltootaaf waldaa naannoo keessan jiran tumsuudhaaf hojii kana hojjedhaan isiniin jedha. Eebbisaan egaa Waaqayyo si haa eebbisu, ulfaadhu, kabajami, itti fufiitii hojii kee hojjedhu, ammas jabaadhu siin jenna. Eebbisaan gaaf tokko tole jedha. Dhufnee waltajjii kanarratti immoo yaadota beekumsa muuxannoo isaarraa immoo waan haaraa gaafa inni fidee dhufu buddussinee isinii dhiyeessina. Inni jalqabaa jetteen keenya kana oduu ture kakun. Mata duree ture gidduu kana odeeffamaa ture. Oduu kana dhagaa jetteedha kun wanta isin fayyadu. Kanuma barbaada miti namni jara keenya. Yes. Inni kan biraan taatee torbee darbe ta'e kana keessaa magaalaa baay'ee bareeddu, magaalaa jaallatamtu Shawaa Kibbaatti moo Shawaa Lixaatti jenna egaa magaalaa Amboo Shawaa Lixaatti argamti. Magaalaa Amboo keessatti immoo sagantaa addaa tokkotu ture. Sanbata dabarsine kana Waaqayyo caranaa kennanis waltajjii sanarratti argameera. Sirna eebba albama bareedaa tokkotu ture. Faarfataa Tokkummaa Katamaa beektootee baay'een keessan YouTube chaanaalii isaa sarchi gootanii argachuu dandeessu. Tokkummaa Katamaa Official jedha afaan Ingiliffaatiin barreeffame achirra galtanii cheekii gochuu dandeessu. Eenyudha faarfataan kun jettanii mata duree si ilaaleen adeemaa jedhuun innis albama dinqii tokko nuuf kenneera torbee dabarsine kana keessa innis mata duree ture. Yaada namoonni garaagaraa kaasanii irratti dubbachaa turan ture. Egaa faarfataa Tokkummaan kanaan dura bara 2010 albama isaa lakkoofsa tokko gadhiiseera. Sana booddee immoo yeroo garaagaraatti tiraakota garaagaraa kiliippiidhaan haala garaagaraatiin hojjetee YouTube mataa isaa irratti akkasumas immoo Waaqjira TV irratti gadhiisaa ture. Baay'een keessan beektu ittiinis eebbifamtaniittu eebba albama isaatu ture. Albamni isaa kun faarfannaan qabiyyeensa qalbii diddiirannaa qabaa, jajjabina qabaa, Waaqayyoof galata qabaa. Kanaafiyyuu sagantaa kanarratti argame anis baay'ee Waaqayyoon galateeffadheera. Kan isin dhibu sagantaa kanarra lubi gaaddisaan, lubi dhiinsaan, faarfataa Badaan, faarfataa Salamoon Alamuu,
bakka yeroo gaariitu ture namoota achi turanii fi eessa yoo jettan immoo magaalaa Amboo Waldaa Makaana Yesuusii Boolee Ambootti eebbifame albamni kuni. Kanaaf obboleessa kanas jajjabeessuudhaaf tumsuudhaaf namoonni barbaadan Facebook akkaawuntii isaa irra galtanii isaa argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa isaa barbaadan nu gaafatan isin ilaachuu dandeenya. Kanarraa kanaaf immoo yeroo ammaa kana faarfataan dhama'ee gatii baasee dafqee ayyaana waaqayyoo kana saba bira ga'uudhaaf karaa isaan ittiin fayyadamaa jiran YouTube chaanaalii sababa ta'ee fi achirra galaa sabiskiraayibii godhaa namootaaf qoodaa dhaggeeffadhaa jajjabeessaanii. Kunis jettee turedha kabajamtoota daawwattoota keenya torbee dabarsine kana keessaa jechuudha gaa. Har'a yaada nuun qabnu jettee nuun qabnu baay'ee gabaabaadha. Waanuma gabaabaa nu bira jiru isiniif oduu barbaanna. Inni kan biraanii xiqqoo tokko jala muree isinitti himuu barbaadu torbee dabarsine kana keessa mata duree baay'eetu ture. Beektu isinii gala. Mata duree baay'eetu ture. Mata duree nuun kaasuu dhiisnu waanuma haaraa wanta nuun ittiin daballe baay'een keessan beektan garasitti garanatti maaltu jira jennee madaallee isinii dhiyeessuu hin barbaanna. Garuu takka immoo dhiisuunis irra darbuunis gaariidha. Mata dureewwan tokko beektu isinii gala. Kanaafi mata dureewwan hundumaa hin kaasnu garuu warra kun isin fayyadu itti fayyadamaa jenneetu yaada qabnu isiniif qorna. Torbeetti guyyaadhaa guyyaatti taateewwan ta'an ajandaawwan dhalatan hundumaa yoo kaasne hin dhufus sirriis hin ta'u. Namoonni nuti yaada irratti kennaniif yaada irratti yoo laannes immoo hin ta'u. Jettee masa sana ta'a. Jettee inni kun garuu maal akka ta'e immoo akkasiin hubattaniifan adaraa isiniin jedha. Egaa wanta baay'ee namatti tolu beeksisa bareedaa lamaan sadan tokkoon qaba. Achi booddee akka buddusee tiiviittis immoo beeksisa qabna guyyaa har'aa. Inni jalqabaa mata duree baay'ee namatti tolu tokkotu gara istuudiyoo kana dhufee ture torbee dabarsine kana keessa Salaaleef naannoo ishee Kiristoosiif jedhamee YouTube chaanaalii keenya irratti agartaniitti yoo ta'e viidiyoo tokko hojjennee poostii goonee turre. Shawaa kaabaa egaa naannoo Salaalee naannoo sana Kiristoosiif jedhanii namoonni naannoo sana jiran tajaajiltoonni waldoonni kiristaanaa naannoo sana jiran keessattuu waldaan Makaana Yesuusii hojii gurguddaa hojjechaa jirti. Isa kana immoo tajaajilli naannoo sanaa maal fakkaata? Amantoonni naannoo sanatti maal fakkaatu? Namoonni amanan, namoonni gara Waaqayyoo dhufan waggoota darban kanatti gidiraa akkamii dabarsanii ilaalchi amantii naannoo sana jiru maal fakkaata? Haalli waaqeffannaa waan baay'eetu jira viidiyoo sana dhaqaatii dhaggeeffadhaa. Garuu beeksisa isaaniituun isinitti himin nama tokkotu akkas naan jedhe. Akkasuma marsaalee hawaasaa irratti na beekaa na argeetu gammee dhugaa tokko sitti immoo jedhe sababa Waaqayyootti amaneef abbaan koo Gondaarra dhaabateera jedhe. Gondaarra dhaabateera jechuun beektu Gondaa sana nama ciniinu. Boolla isaarra dhaqaniitu dhaabu. Achi booddee achitti arrabsu. Namni kun ofirraatii kutuu hin danda'u. Kanaaf sirba faattiin baasu. Baay'eetti qoosu. Achitti amantiin kana keessa darbeetu dhufee har'a waldaa kiristaanaa babal'isuu irra ga'e. Isa kana malee gurgubbee yookaan baala doobbii waan jedhamu irra gototu jedhani nama wayyaarraa baasanii. Sana booddee immoo bishaan itti naqu jedhanii baay'ee nama gubaa jedhani. Gidiraa baay'ee dabarsanii naannoo sanatti. Egaa amma mishinaroota 100 ta'an erguudhaa fi amma ammaatti lakkoofsa xinnoodha mishinarii ta'e kan naannoo sanatti wangeela tajaajilaa jiru. Yoo Waaqayyo isaan gargaaree egaa sanbata duraa fuuldura keenya gaafa waxabajjii 13 sa'aatii 8 irraa eegalee galii walitti qabuudhaa fi wangeela babal'isuuf hojii wangeelaa hojjechuudhaa fi magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasa Paarkii Araadaa jedhamu dhiyeenya kana banamee sanatti sagantaa guddaan tokko qophaa'eera. Namoonni sagantaa hin qabne namoonni isiniif mijatu keessattuu namoonni naannoo Salaalee jaallattan dhalattoonni naannoo sanaa hojii wangeelaa jaallattan adaraa keessan sagantaa kanarratti argamaati. Hojii Waaqayyo achitti hojjete dhagaa mul'ata isaanii hirmaadhaa waan dandeessaniin immoo isaan tumsa. Irra deebi'een isinitti himaa magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa Araadaa Paarkii dhiyeenya kana baname galma gurguddaatu jira achi keessa galma isa tokko keessatti sagantaan addaa qophaa'eera. Kanaaf dhaqaatii achirratti hirmaadhaa isiniin jenna. Inni kan biraan bulee isaa sanbata guddaa immoo egaa achuma deebi'ee mana barumsaa Beeteel mooraa mana barumsaa Beeteel naannoo Gullalleetti argamutti paastarii fuulduratti jechuudha. Ammas immoo kitaabii guddaan bareedaan waldaa kiristaanaa fayyadu tokko eebbifamuudhaaf jira. Kitaabii kun
Diikshinarii kitaaba qulqulluu afaan Oromoo jedha. Diikshinarii kitaaba qulqulluu afaan Oromoo. Kitaaba bareedaadha. Oromoo Baayibal diikshinariin ammarraatti egaa tariitii namoonni barbaadan jirtu tajaajiltoonni baay'ee dubbistanii qorattanii waldaa kiristaanaa tajaajiluu barbaadan ti'ooloojii barachaa jirtan waan baay'ee beekuu barbaadaa jirtanii kitaabi kun isin fayyada. Kitaaba kana immoo eenyutu barreesse yoo jettan luba Dooktar Biqilaa Addisuutu barreesse. Lubi Dooktar Biqilaa Addisuu baay'een keessan beektoo ta'e seeminaarii Makaana Yesuusitti baratanii barumsa isaanii maastarsii dooktireetii manneen barumsaa beekamtii qabanitti akka isaan fudhatan beektu tajaajilaa nama baadiyyaa Oromiyaa keessa deemanii afaan Oromootiin kallattii adda addaatiin Waaqayyoon tajaajilan nama dibataa nama barsiisaadha. Kanaan dura beektu yoo ta'e baay'een keessan kitaabota 6 ol barreessaniiru. Lubi kun kitaaba kana barreessanii gaafa sana maxxansanii gaafa sana eebbisiisuu sanbata guddaa dhufu. Egaa namoonni dandeessan galma Beeteel naannoo Gullalleetti argamu mooraa mana barumsaa Beeteel achitti argamtanii sa'aatii 8 irraa kaastanii sagantaa kanarratti illee hirmaachuu dandeessu isiniin jennaa. Inni kan biraan isa kana gaa jetteen torbee kana keessa jiru jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Mata duree kan biraa baay'ee namatti toluuf baay'een keessan jaallattan akkasumas immoo marsaalee hawaasaa irratti argaa jirtan beeksisa kan biraa yookaan immoo oduu haaraa kan biraa tokko immoo kanan isinitti himu kanneen hin dhageenyee fi na barsiisii jedhee albama bareedaa tokko fidee dhufaa jira obboleessi keenya faarfataa Daawit Girmaa. Faarfataa Daawit Girmaa beektu faarfannaan isaa baay'ee addadha. Namoonni baay'een egaa faarfannaa isaa, walaloo isaa, kiliippii isaa, shubbisa isaa haala addaatiin jaallatu gaafa dhufu kalarii addaatiin dhufa Daawit Girmaa. Alanas immoo na barsiisii jedhee albama isaa lakkoofsa 3ffaa qabatee dhufeera. Yoo Waaqayyo na gargaare yeroo gabaabaa keessatti hin gadhiisaa naan jedhee bilbilee fi gaafadheen ture. Isas adaraa keessan namoonni isa jaallattan namoonni isa tumsitan dhaqaa yuutuubii isaa sabiskiraayibii godhaatii faarfannaa isaa kana eega. Kan isin dhibu faarfannaa 15 gadhiisaa jedhe albama kanarratti. Egaa maal akkan jedhu beeku dhaqaatii dhaggeeffadhaa isa kanan isinitti himuu barbaada. Jetteen keenya har'aa walumaa galatti kana fakkaata. Nuuni mata dureewwan kaasuu barbaannu yaadota kaasuu barbaannu danuutu dhufa garuu keessaafillee waldaa kiristaanaan fayyada, amantootaan fayyada, tajaajiltootaan fayyada kan jennu isiniif dhiyeessina. Egaa torbanoota dhufanitti guyyoota dhufanitti kanneen beeksisa qabdan, sagantaa qabdan, dhimma qabdan nu bilbilaa, nu qunnamaa, nu wajjin hojjedhaa inni yeroo hundumaa carraa isinii ilaannaa. Maaliif akka ittiin fayyadamne hin beeknu. Inni kan biraan baay'ee na dhibuuf na ajaa'ibu tokko baay'ee mana dhibu tokko Waaqayyo waa isiniin goone isiniin gargaarre gara keessan hin gorre harka isiniin qabne Waaqayyo. Jara nana dhuga ba'umsa hin qabdanii isin. Kan ittiin Waaqayyoon galateeffatan an kanarraa fayyeera, kanatti milkaa'eera, iddoo kanatti dhukkuba kana keessaa, rakkina kana keessaa, gidiraa kana keessaa, hidhaa kana keessaa Waaqayyo na baaseera. Jettanii waan dhugaa baatan hin qabdanii abboonni, haadhonni, dargaggoonni kanneen biyya fagoo jirtan rakkoon tokko hin jiru haala mijeessinee zuumiidhaan isin dhaggeeffachuu dandeenya. Akka inni ta'utti sabaaf deebisnee dhiyeessuu dandeenya. Kanneen magaalaa Finfinnee jirtan, naannoo magaalaa Shaggar keessa jirtan dhuftanii istuudiyoo keenya kana keessatti dhuga ba'umsa bareedaa kan isin qabdan waraabnee akka sabaaf ta'utti deebisnee isin dhiyeessuu barbaanna. Kanaafiyyuu dhuga ba'umsa hin qabdanii. Waltajjiin kun isa kana deebisee dhiyeessuuf galata Waaqayyootiif gochuudhaaf qophaa'ee gatii ta'e adaraa keessan itti fayyadama. Inni kan biraan namoonni lallaba qabdan, namoonni lallaba daqiiqaa 20 hanga 25 ergaa gaarii qabdan adaraa keessan nu bilbila lakkoofsa bilbilaa asirra jirutti fayyadamaati. Waltajjii isinii mijeessina. Yeroon isaa yeroo dijitaalaati. Namni bilbila isaarra jira, kompiitara isaarra jira, sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatu namni. Namni tiiktookii irra jira jala keenya. Isiniyyuu achuma ooltu. Jettee barbaachaa oduu barbaachaa ooltu. Mee kottaa oduu waa'ee Yesuus kana namoonni haadha ga'anii warri dubbiin sagalee Waaqayyoo isin harka jiru nu bilbilaa. Dhiisaa dhimma kan biraa hojii Waaqayyoo hojjenna. Kana isiniin jenna. Dhumarratti namoonni ganna kana hojii miidiyaa kana keessa galuu barbaadan, barachuu barbaadan, wajjin turuu barbaadan immoo bilbilli keenya asirra jira nu bilbilaa isinis. Kanarraa kan hafe guyyaarraa oduu isinitti dhiyeessinu jetteen keenya kanumadha mi'ooftuudha gabaabduudha. Nu wajjin turuu keessaniif nu daawwachuu keessaniif galata guddaa qabdu. Yeroo kan bira haala kan biraatiin hanga deebinee wal agarutti an gammachiisuun mataa Booranaan ture as taa'ee ija keessa kan na ilaalu kan na waraabu sagantaa kana gulaalee godhee kan isin biraan ga'u Abdii Tsaggaayeeti. Waa'ee Abdii yeroo darbe isinitti meeraa gaaffii isaas yoo qabaattan nu bilbila. Kanarraa kan hafe nagaa fayyaanni Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u.